Jirra jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya kan nagaa keessanii fayyaada jirtanii isiniin jechaa walitti deebineeti jirra. Haala jimaa naannoo Oromiyaadhaa ta'ee fi godina Harargee lamaanii keessatti jimaan haala hamaa irra jiraachuu isaatiitu mul'ataa jira. Garuu immoo taatee kanaafis gaamaa fi handibbaaf jiddamaa kan deebi'an naannoo Oromiyaa guutuu rakkoo hamtuu kan jireenya ture godina Harargee lameeniitti bal'achaa jira jechuudha. Godina Harargee lameenii keessa deemuudhaan tarkaanfii jajjabaa hawaasa irratti fudhachaa jira. Maafiyaan dhibbaaf digdama namoonni isaan taageeranii fi namoonni isaan cinaa dhaabbachuudhaan beekaman guutuun isaaniitu hawaasa daraaraa guddaa irra gahaa jiran. Haaluma waan adda addaatiin ta'u. Garuu qabeenya keessatti uummata godina Harargee jechuun Harargee lameen guutuutti siitittuu namni tokko quba hin qabu mootummaa hin qabu jechaa jiru. Misoomni biyya uummataatti naannoo uummataa godina uummataatti guddachaa jiru kun Harargeetti guddachaa jiru. Amma fakkeenyaaf waa gadii namni bosonaan guddummaa laala malee misoomni akka godinaalee Oromiyaa keessa hojjetamaa jiru godina Harargee Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru sulula taatu. Lafuma Harargee jala mataa osoo jiran jechuun biraas akka ta'e jiru. Karaa makiinaan argaan biyya uummataa ispaaltii godhan ispaaltiin isaan Harargee kan hojjetan akka ta'e ilaalaa jiru. Bishaan itti laafu biyya uummataa kan baasanii haadanii hawwanni godhan tokko kan haadanii baasanii jiru. Maali miskiinummaa kanaan garuu jimaan Harargee keessa faayidaa dhabee jireenya hanqatee jira. Jimaan akka ciree biyya magaalaa seenaa akka ciree biyya Adamaa akka ciree biyya daawwataa isa baadiyyaa fi akka magaalota garaagaraatti hin argamne akka biyya alaatti hin argamne tarkaanfii jimaa mootummaan godhaa jira garee ijaaramee jiru. Kanammoo mootummaan akkamaa mootummaan naannoo Oromiyaa filatee filadhaa nuti isin bulcha jechuun jira rakkoo kana fayyadamee jira. Yaa mootummaa naannoo Oromiyaa uummanni gaafa si filatu kan rakkina kana ijaan argitu ta'eetu kan rakkina kana osoo ijaan jiran namoota hunda rakkoo walitti eegamu guyyoom si filatanii kan godhu yoo ta'an ta'a. Amma fakkeenyaaf uummanni Harargee uummata nama hin qabne uummata mootummaa hin qabnetti ilaalamu. Gaafa daangaan isaanii sarbamanii isaan godhamu jiru. Gaafa namni isaanii dhumaan isaan godhamu jiru. Gaafa poolisiin biyyattii daachaa irra deebi'ee dhumaan godhamu jiru. Jireenya isaanii kana guutuu rakkoo beekaa jiru. Gaafa hawaasni fi kan akka carraa isaanii waliin jechuudha hooggantoonni kan nyaata akka argan jijjiiraniitu kan tura. Dhufanii kolfanii suuraa kaanii deebi'an. Garuu maaltu sanaan dhufe? Maaltu uummata Harargee kabajaa dhoofte mootummaa? Erga biyya amala garaan kutufe. Kiristaanni naannoo Oromiyaa bashannanatti garaan kutufe jimaan Harargee bakka kanatti gadi deebi'ee jiru maaltu sanaan dhufe? Harargee keessatti erga hundaan namni eenyu filata? Eenyu dhiisa? Eenyu wanni yaalaa? Duula nama ladhaa akkamitti gaggeessan bitee kana. Mee viidiyoowwan kanaas hojii ilaalaatii walitti deebina. Taateen kun akkamiin ta'uu danda'a? Harargeen jireenya siidaa maaliin jiraatti? Yeroo mootummaan itti yaadu qabu. Mee viidiyoo adda walitti deebina. Jimaa kan nuti qabbaneessuun yaa wakiilota ilmaan haadha salaasin jimaa gubate alaala rabbi isin haa gubu Akkuma ammaan tana laaltanii yaa waa gubu jechuudha karaa irratti haala kanaan jimaa facaasanii haala kanaan jimaan akka iyyuu ta'aa jira. Namni keenya maaliin haa jiraatu mootummaan laala akkam haa ta'anii uummanni kun maal haa ta'anii maafiyaan ijaarame kun akkam haa ta'uu danda'an. Maafiyaa seera jala wajjin fayyadee maafiyaan biraan jiru kan mootummaan ijaarame mootummaan akkanaan na filadhaa gujee namni keenya kan isaan filatu namni keenya kan mootummaa filachuudhaaf qophaa'u maal haa ta'u jiruuf jireenyi uummata Harargeedhaan maal haa ta'u namni ishee gadi taa'ee itti tokko jimaan Harargeedhaa ergaan jechuudha Dooktor Abiyyi Ahmed garaan gochuudha kan xiqqaatee gatiin isaa gaggeeffamu uummanni Harargee tokkoffaa jireenyi isaanii jimaadha. Namni tokko barkayyoolee bittii simtus dhaga'u namni qachaa isaa jiraatee dubbii deemsiseefis fudhatee dhaga'u. Mootummaan Itoophiyaa dubbii jimaa Harargeedhaa irratti nama karaa ijaaraa ta'e gadi deebisaa dhageeffachuu nama feene nama sagalee dhaga'uu feene. Maaliif waagirri amma namoonni gadi yoo ilaalan gadduu mafaa jaanii namatti isaafanii nama ajaa'ibu. Misoomni godina Harargee lamaan keessatti kan hin hojjetamu godinaan Oromiyaa guutuu keessa hojjetamaa jira. Godina Harargee gamee sulula malee ispaaltii keessatti hojjetama. Ispaaltii addeelaa karaa irraa bishaan addeelaa qabaatan. Bishaan baasan kan dhugaatii lamaffaa diragee dhaabbatee jira kan jiru jireenyaa uummanni halkanii guyyaa dhaabbatanii iyyatanii bishaan dhugata. Aboo karaa dhugata. Aboo karaan qabu. Aboo mana hamaan ijara. Aboo mana barnootaan ijara. Meeshaa manaa kana akkuma nuti maarreen godhaa jira. Namuu hojii mataa ofiitiif jecha jiraachaa jira keessatti ilmi namaa tokko qe'ee kana yommuu dhugan maal jennaan yoo dubbatan namni hundi rakkoo keessa jireenya isaa kana dhiisaa akkasa. Garuu immoo akka ammaan kana jimaan Harargee ta'aa jiru. Ani jimaan Harargee haala hammaataa isin argaa jirtan kana fayyada jiru. Mootummaan Itoophiyaa akkasiin gadi bu'ee mootummaan naannoo Oromiyaa gadi bu'ee bulchaan godina Harargee baa gadi bu'ee na filadhaa. Duula na filadhaa gaggeessaa jira. Duula filannaa akkasumas illee ni gaggeessa. Namoota namni filatan nama qabaa. Filannoon isaan gaggeessaa jiran kan daangaan Oromiyaa haala ajaa'ibaa kanaan sababamaa jiru. Kan namoonni garaagaraa daangaa adda addaa tulaa jiru. Beeksisa kana lolaa deemu jiraniitti jira. San lolaa deemu jiraniitti. Yaa tirra lolaa deemu jiraniitti. Maaf daangaan keenya miidhama.
Mee hooggansa tokko deebi'ee naannoo Oromiyaa keessa deebi'ee nama keenya mirgi isaanii haa eegamu. Mirgi naannoo Oromiyaa haa kabajamu. Namni lafatti Oromiyaa harkatti Oromiyaan akka jirtu yoo ta'u. Amma fakkeenyaaf wayyaaneen kophaa baatee wayyaaneen maarree gootee wayyaaneen akkana taatee wayyaaneen rakkoo maratee of dandeettii jechuudha. Wayyaaneen kophaa bahuu barbaadee jaalattee deebisee ammaan duratti uummata isiitiif tolaatti turte nagee kabajaan bulchaa turte jechuudha. Ammoo gadi deebi'ee keenya gaafa aanguulitti Abiyyi Ahmed kan filannee dhiiga keenya itti fitannee rakkina hamaa kana keessa galchuudha. Teknooloojiin argee laata jiruun isaa kan hojjetee jiru. Yaa uummata keenya giseenii fi tiktookkii fi feesbuukii fi yuutuubii biltanii teessanii ituma afaan biltanii waan eeginaa gadi baatee uummata keessanii sagalata. Gadi baatee jimaa keessaniif sagalata. Jiruuf jireenya kana keessa kan argine waan takka malas keessa fidin hin lemaaram keessa fidnii sulfaa jedhanii mootummaa Oromooti. Jechaati namoota ittiin abdatee kun dhagaa kan jiru. Kun dubbii ta'uu namoonni hundinuu miskiinummaa irratti deemu jiru. Amma jimaan argee kana ta'uu sigaltee waan jiru guutuu biyyattii keessatti miidhaa guddaa fidee jiru. Yaa kanaafuu hanga xumuraatti amma waan akkasii seerota maal taatee akkanaa kana immoo uummanni kan hin danda'u obsan qabu jechuudha.